O danda'ame akka daandiin banamuu irratti xiyyeeffannoo taasisu. Daandiin banamee uummanni sun haala danda'amuun furmaata danda'amu tokko argachuudha danda'a. Daandiin baname. Daandiin uummata sanaa baname. Uummanni rakkoon isaan wanni ajaa'ibee warri gumaa baafne jedhu asirraa. Hundi isaatu maal godhaa jira gumaa baasuuf tattaaffiin inni godhaa jiru maal? Nama ergatee iddee gumaatii qabamoo ofii isaatii tattaaffii godhaa jiramoo ilaalamuu qaba kun. Malee taa'ee uummataan zimmeedhee gumaa karaayyuu isaan dhaqee gumaa baasa fakkeenyaaf utuma galchanii jechuudha. Inni jalqabaa karaan banamuu qaba. Carraan namaa kenna namna dubbatu. Eenyutu dura dhuftanii namni dubbadhaati an booda itti deebi'a. Yemmuu baay'ee tokkummaanii nan baafanii gaafii tokko itti weedeen baameen. Mubaarakumaa fi warruma biyya keessa jiruuf. Waa'ee tamma gumaa jette irratti jarri kuni qaltees akka horiitti ciibsitees uummata keenya goorraateetti irra dabarfattee immoo ammas immoo qaama isaa namaa murteessa akkas gooteeti. Muytu godha dubboo yeroo dhuftee muytu godha dhayaa keetti majaala naatenaati. Hai. Yeroo isaan muytu godha. Oh, sorry, seeraa. Muytu murtee immoo mul'isaa jirti. Jedhame kan kana caalu kan kanarraa hafe dheengedda akkuma isin irraa dubbataan akkuma irraa dubbataa jiru kana uummanni keenya keessa darbee akkasitti ijoollee xiqqishuu akkanaa kana yeroo isin agaraa irra keessee morma irraa gattee billaa irra keessee akkasitti murtee keessaayyuu biyya keessaa akkasitti haadholiin keenya abbootiin keenya biyya keessaa sokkanee mana jiraarraa lafa jiraarraa gaafa jirri buqqaanee jedhanu in wannumti gargaarsa jedhamu maal isa akka jiru ana yeroo tokko itti dhaga'ama maaliifi jedhe akkuma jirrii la gaafiin koo kun namoota gurguddaa warra waan danda'u waan dandeenye miti ijoollee qeerroo biyya keessa jirtuuf ana dabalatee iyyuu warra biyya arabaa jiruuf jirattii kana akkuma jirattiin dhiiga nu buufte kana yoo dhiiga buufne akkuma isiin qaltii nu fadhiftee nu gubde kana Jaribar gaafa uummata mucaa amma shawaatti qaltu sana maal jette bar wallootti wiinaa jettee bar mana banattee nama 700 maalii waan akkasii wayyaa haasaa turte bar jedhattiin kun utuu akka sanatti warruma shawaa keessa jiru satamma fakkeenyaaf karaan hin baramne jira kana eessaan nan eegumaa bahanna waan jettu irratti jirri kun shawaa keessa hin jirti miti qeerroon achi keessa jiru qeerrumti biyya keessa jiru waluma ajajee jechuudha namuma 15 dhaqee jiratti kanaaf yoo fidee akkuma isin laaybii irratti qalee fidee agarsiise wallahi jedhattiin kun hin dhaabbatti keenya sin du'ara kan jiraa sin ajjeefnu jettisidha amma immoo keenya du'ee inni du'ee inni torbii tokko afaan banee dalagaa isaatti deebi'a maaltu sa'a 24 akkuma kanaan nama isa jirutu natti dhaga'amaan akka kiyyatti tokkummaa namoota hedduu mara kee kana dhufanii yaada kee kennatanii wallolanii deebi'anii isa hawaasni keenya biyya keessatti akkas dacha isaarraa buqqee jiru dabarfatanii waa'ee siyaasaarraa dubbatanii sa'aatii kanatti silaa inni biyya bulchus inni baddaa galee baddaa taa'us sa'aatii kanatti silaa ol ta'eetii uummata keenyaaf sagalee ta'ee ka'ee wanni hojjetamaa jiru eessarraa torbannaa ergamee ka'e viidiyoo torbannaa ergamee ka'e kinibirii irratti gootamu dhugumatti akkana ajjeeftee cidhaan irraa murtee nyaachiftee gaatee deebitee immoo gararra dhaabattee jennaan dhiifamee taa'amee keessaan itti argaatu naalaa bushaklak du'een ka'een gaafa sana hin jiru gaafa cidhaan ilma dhiiraa irraa muramee Iri tokko nyaachifamu ani eessan naqe gaafa sana dhugaa iyyameera ilmaan boo'ichaa boosanitu hin boomni taasiyaan wayyoo tokkuma akka lakkafame sitti ergeessi lakkafam taatis misenjariin gubata telegiraamii kanatti namtoota dhalatti ergeen tokko namaanii wayinatti telegiraamii isaa qaban hundattan ergaa wuy anatti sheerin godhin amma ilaalee maalitti godha sammuu miccite sayyuu ilaalee tokko ka jarri morma siin irraa buudin naana siin gadi murantu jira sayyuu ilaalee guyyaa lama rabne walumaa galatti gumaa baamna kufiin boontoo jiraate
Taraan dhugeera. Eeshi dubbadhu. Gobira raafii dubbatu. Dubbadhu Toofiq eeshi. Gabaabsee dubbadhuuti. Ifa maamee yeroo tokko haati koo dubbadhee mo'itii isinirraa qabadha. Hojiirra jiraallee. Jara keenya warri gumaa baasna jettanii haati isinii tokkummaa duubatti argitan suni mana ishee hin jirtu. Osoo mana ishee jiraattee noomaa tarra. Raafuu oddoo ishee keessaa qabdu bishaan laga isheetii waraabbattee afkeellattee liqimsitee xannee of oolchiti. Bishaan laga isheetii waraabbattee xannee ittiin oolti. Hinduutu jechuudha. Haati tuni umriidhaanis nama deema waan ta'aniif damdamachuu danda'u. Beelas dheebus qorras aduus. Daa'imman kara deeman viidiyoo keessatti waraabee argitan suni amma yoonayyuu ga'anii jiru moo hin jiranii isaanii nuuf gaafidha. Waan birootiin osoo hin taane beela dheebuu aduu fi qorriitti wal jijjiiru saniinuu du'a immoo jiruun nuuf gaafidha. Asirraa gargaarsi hin barbaachisu sagalee malee gargaarsi hin barbaachisu gumaa baasuu malee warri jettanii guyyaa tokko waan godhaasinis maal godhaaseetan ganama osoo ciree nyaatin guyyaa osoo laaqana nyaatin galgala osoo irbaata nyaatin jara kana sadeen dhiisati rafaa guyyaa tokko jechuudha. Ganama abboroo lafaa kaatanii bishaanis hin dhugina, minaanis hin nyaatina, cirees hin fayyadamina, laaqanas hin fayyadamina, irbaatas hin fayyadamina. Oggas argitu waan beelli nama gootu. Oggas argitu waan dheebuun nama gootu. Deebi'a ammoo ammaan tana biyya Arabaa keessa jira. Biyyoota Arabaa hundi qorra amma yeroo ammaa kana. Uffata haphii fi ofirra buusa. Haphii ilaali. Yoo tishartii boodii yoo kaawwattanii surree sinjalaan kaawwattanirraa akka boodii sanitti haphii kan ta'e kaawwadhaati oggas argitu. Kaalsii lukatti hin kaawwatina. Kophee irree hin kaawwatina. Oggas argitu waan qorri nama gootu. Dhiibbaa dandeenyu kallattii bari mootummaan uummataa gadi biyyattiin tolaanis ta'u lolaan badiidhaanis ta'u gaariidhaan mootummaadhaan bulaa jirti. Mootummaan diriyoonii ergeetoo diriyoonidhaan uummata irraa dhiifama nawwaamina yaada koon fixadhaa please. Diriyoonii ergeetoo diriyoonidhaan uummata irraa fannoo deebise suni har'arree waan walitti funaannachuu qabnu walitti funaannannee waliin gahannee seeran ala odoon taane seeraa fi heera biyyattii ni beektu tolchitanii. Mootummaadhuma naannoo Oromiyaa isa jedhamu sana fuuldura dhaabbatanii uummata Salaalee Darraatiif waan kanatu barbaachisa. Adaraa seeraa waan kana ittiin nuu gahi. Yoo jenne sababni inni ittiin nuu gahu diduuf tokkorree hin jiru. Uummanni sun beelana haadhumu hin jiru. Shukutee ijoolleen keenya hundi keessanii warri telegiraamii na gaafataa turtan ijaareen kee kottaa viidiyoocha ilaalaa piroofaayilii koo gattu ka'atii liinkii jala kaa'een jira piroofaayilii koo jala gattu ka'a kottaa gareetti seenaa hundi keessan dubbadhu geessi koo. Muubee biyya keessa jirta mubaarak biyya dhiifamaa mee muyitti qabadhu haadha koo xumuradheen bu'aan hogganaa sa'u. Of kalchi. Muubee biyya keessa jirta. Tokkummaatu ani baa'uufi nambaa. Oo guddamte baay'ee. Wajjin booddee yaada duuti na galchi nama hojii wayirra jira waan ta'eef deebi'een dhufa. Muubee biyya keessa jirta. Godina Salaalee kan jedhullee engadda imalanii laanitti nutti asin deebine engadda akka biyya kanaa sa'aatii 4 suura kaasee viidiyoo waraabee na ergaa ture haa galatoomu bakka qaqqabe hunda siniif erguu hin danda'a keessodhaani. Muubee biyya keessa jirta waan nuti sitti erginu harkatti nu qabadhu. Nuti sitti ergina huccuus haa ta'u maallaqas haa ta'u waan humni keenya danda'u konkolaataan irra amma danda'u fe'ata waan ta'eef waan dandeenyu sitti erganna harkatti nu qabadha. Bareedduu koo akka Diinaa la. haal takkanaaf obsi muubee nan goolabadha. Please nan xumuradha. Akka goonu nama tokko laalleeyyii nama amanamaa qeesii bareedaa amanamaa yookiin immoo sheeka nama tokko ilaallee an sagalee ta'uu booddeetti hin jedhu garuu waa tokko natti argamuun barbaadu adaraa jechuun goona gaana ilma kootu jiraadha. Okay, hayyee muyitii naa qabadhu muubee. Amma ijoolleen Dubaay akka shamarran biyya Dubaay keessa jiraattutti namni haadha qabna, namni obboleettii qabna, dubartii waan baay'eetu barbaachisa. Ilmi dhiiraa huccuu takkittiidhaan waggaa tokko yoo taa'e no matter rakkoo hin qabu kansa. Dubartiin garuu uffata ganama uffatteenuu galgala gahuun du'a. Dhugaa rabbiitiin isinitti hima. Isa kanammoo dubartoonni sirriitti tolchitanii beektan.
dirqama aannan adiidha isiniin jechuun qabu waan ta'eef. Ijoolleen Dubaay keessa jiru kaartoonii takka isaa dandeenyu kaartoonii 2 uffata erginaa jedhe. Borurraa eegallee mana keessanitti warri bittanii ofarkaa qabdan hedduun akka jirtan niin beeka. Kana nan fuudha uffata nan fuudha maallaqa malee uffata nan fuudha nan geessaa. Okay mube. Akkam ta'e deemee Hayyee mube. Dhaamsan dhaammadha. Tokkummaa waan ati naa godhuu qabdu. Haadhoo ko. Haati kusi mararraanuu mana banattee irraa dubbachaa jirta. Namoota 200-300 si jala dhufa. Shamarran Dubaay keessa jirtu. Dubaay, Ras Al Khaimah, Ajumaan, Sharjah, Fujairah, Al-Ain, Abu Dhabi warri jirtan. Warri bittanii mana keechanii jirtan. Akka walii kunoo boonii tan ollaa galchi boonii 12 tan. Dhugaa Rabbii haa galatoomtu. Uffata haadholii 20 ta'u bittee of harkaa qabdi. Abbootii ijoollee daa'immanii osoo hin hafin jechuudha. Saamunaan osoo hin hafin. Hatta kireeminirree osoo nafin. Tan akka ishii tanan barbaadaan. Ishii dhuftee too gumaa baasna. Deemaa gumaa san baasaa fidaa nutti argisiisa. Gumaa namaatii miti gumaa hantuutatu baastanii hin beektan. Gumaa namaatii miti gumaa hadurreetu baastanii hin beektan. Deemaa fidaa nutti argisiisa. Nuti amma kan barbaadnu waan ittiin haadha tana kafanan. Guyyaa takkarree taatu bishaan aayilaandii takkaatirree binnee akkaataa itti haadha tana arraba ishee akka ishiin jiifattu goonu qofa kan barbaadnu. Tokkummaa mana kee nu bante adaraa kee. Adaraa Oromummaa dhiigam lafee tana qofa nu gargaara. Ijoolleen Dubaay kaartoonii takkas walitti qabnu. Kaartoonii 2 walitti qabnu. Maal gochuu qabna? Uffata abbootii hargaa jirra. Uffata haadholii hargaa jirra. Waan dhokataa miti. Uffata daa'immanii kaartoonii takkas taatu 2 taatu. Modeesii dabalatee waan haadholiif ta'u binnee ergina. Dargaggeettiidhaaf. Binnee herguudhaaf erga jalqabne torbee tokko. Kunoo warra dhufeetoo gumaan barbaadu uummanni sagalee dhugaa kanan barbaadu uummanni sagalee barbaada warra nuun jedhu ofirraa dadhabne. Warra kana nurraa dhorgaa. Walitti qabnee kaartoonii 5 yoo ergine kaartoonii 5 fuudhamee dhaqamee pirezidaantii naannoo Oromiyaa isa jedhamu san fuuldura dhaabbatanii uummata darraa biraan nu ga'e yoo jedhan maali jara keenya nuuf haaraadhaa reeffi hacee akkamitti Finfinnee keessaa ba'aan bogalan yaadattanii inni raaffattanii kan kaleef dheengaddaatii bar. Waan seenatii miti waan ijaan argaa turre bar. Reeffa hacee konkolaataadhaanii miti bar kanan bogalchan. Akkuma reeffa hacee Finfinneedhaa baasanii hamboo galchasanitti gargaarsa uummata kanaatirree gargaarsa saba kanaatirree akkasumatti fuudhanii geechanii darraatti nuuf haa geechan. Adaraa Rabbii keechanii jedhaatu. Kan du'e boo'urra kan jiru dhaqqabachuu nu wayya. Daa'imman sun beelan dandeechu. Haadholiin kun dandamachuu danda'u. Abbootiin kun dandamachuu danda'u. Isaanis hangam dandamatu yaa jara keenya. Hangam dandamatu. Qorri qorra, aduun haduu, beelli beela, dheebuun dheebuu, rasaasni gurrarraa hiyyu rasaasa. Diinni harkatti hiixattu diina. Meeqa danda'u abbootiin kun meeqa danda'a sabni kun. Yaa jara keenya kana qofa irratti qofa nu faasaa. Kana qofa irratti qofa nu dubbadha. Warri dhufanii too gargaarsan barbaachisu gumaa baafanna gargaarsan barbaachisu karaan cufaadha jedhan kuni warra beelaanii beela arganii hin beekne. Warra ergama diinaa qaban akka ta'an bara. Seeraan ala hin deemnu nuti. Ina ajjeesna jechaan jirru nuti. Ina ajjeechisiisna jechaan jirru nuti. Warra beela'an beela baafannaa jechaa jirra. Warra daaran daara baafannaa jechaa jirra. Warra dheebotan dheebuu baafannaa jechaa jirra. Kanammoo seerris lakki kan nuun jedhu yoo jiraate gaafa sana abdii keenya kutannee boo'ichattaas deebina. Walumaan keenya bas ijoolleen Dubaay qofti hormiyyuu haa dhiisu. Ijoolleen Dubaay qofti walitti funaannee kaartoonii 2 erginee pirezidaantii naannoo Oromiyaa biiroo isaa fuuldura qabatanii dhaabbatanii uummata darraatiif kana nuu geessaa jedhanii haa didamu gaafa sana abdii keenya kutannee akka mootummaan nuuf fixaa jiru barreete. Mootummaan kana dide taana wanni inni biyyan bulcha jedhee achi dhaabbatuuf tokkoyyuu hin jiru akka kootti jechuudha. Mootummaan biyya uummataa gadi uummanni mootummaadhaa oli. Yoo uummanni kun hin jirre eenyu bulcha? Yoo uummanni kun uummanni sin akkasitti viidiyoo irratti argitan sun yoo beelan dheebuudhaan haduudhaan qorraan caakkaa san keessatti dhuman eenyu bulcha mootummaan kun eenyu bulchuu biyyatti san keessatti dhaabbatee aangoo qori. Dhiifama na of kalchaan miira keessa gala. Kana arguu mannaa du'anii biyyoota furmaata dhugaa Rabbi. Nagaan isiniif haa ta'u tokkummaa galatoomii mana kee nagalchuufi
Mubaarak jiran fakkaata. Hayyee namni na dursu yoo jiraate rakkoon qabu yaa dubbatanii. Nana eegaanis waan jettu yoo qabaattes dubbadhu rakkoon qabu amma nufe waan ta'eef. Okay. Toofiqee dubbachuu fi sosocho'aa turte waan dubbattu qabda. Toofiq sagaleen koo jira booni. Eeyyeen tokkummaa jira sirriitti. Toofiq hin jirtu miyuutirra jirta Toofiq. Toofiq bilbila lafa godhee deeme. Okay, itti fufi aalamati waan jettu qabda. Aalam. Maqaan si Aalamuu miti nan dogoggore booni dubbadhu kalas. Aalam miyuutirra jirta. Namni dubbatu yoo jiraate ni dubbadha. Galatoomii. Kaafattee tama miyuutii. Hayyee miyuutii godhu. Akka mooltaan ifamaa. Nagaa olte si waamaa jira barnuu dhaga'u dhabdee dubbadhu. Dhaggeeffataa jirta moo deebiidhaa jirtaati? Ani deddeebi'aa kan hojjechaa tan jira waan ta'eef garuu kan waamtan fageenya sagalee keessan dhaga'aa ture. Hayyee waan nuun jettu qabdaa jechuu barbaanneeti. Uummataati waan kana waan jirii jedhaa jiran irrattis ta'ee daandiin isaa akkamitti banamaadha. Geessuu kana jaalan immoo xiqqoo waa'ee daandiin sunis qalbii keessa na jira. Waan dubbatti dubbatu maalumaaf. Yaani kiyyaanis yaada obboleettii kiyyaatiin wal fakkaata. Hundumaa kan dursu immoo jarana akka siifachi odeeffamu miti deddeebi'ame dubbatameera. Akka gumaa baasna. Hundaafuu waa dubbachuun barbaadu. Amma tukuratiin keenya odoo danda'ame hundumaa dursee karaa irratti odoo hundaa'e odoo karaan banamee inni qabu waan qabuun hin dhaqa. Inni hin qabne kallattii isa inni qabu dhaquun haala mijeessa. Dursee odoo waan biraa hin eegaleen hin dura odoo karaan kallattii ittiin banamuun haalli mijeeffame. Hanna dhibuanaani waan hundumtiyyuu yeroo Oromoo bira ga'e bishaan itti nam'a. Bishaan qorraan itti nam'eetu wanti bishaan qorraan hin diilallaa. Wal ba'ee waa tokko wanni hin jiru. Wanti nu bira ga'e yeroo hundumaatiin qorra. Odoo jara bira ta'ee yoo naqaate miidiyaan kun waliin tan qaxaqqaxxe odoo kan jaraa ta'e hin beekna hundumti keenya iyyuu hin arginasi wantu ta'aa jirusi waan ta'aa turesi. Nama tokkichaaf yaadattu yoo ta'e ji'oota darban keessa jaarsa tokkichaa naannoo Oromiyaa keessatti rukutame jedhamee too ijaarsa tokkichaa fi miidiyaan akkatti tanqaxaqqaxaa baatee akkatti tanqaxaqqaxaa ba'anii lawixii immoo isaan fidanii hundumti keessanuu qalbii keessanii qabdusi ijji keessanis argeera lawixii ijaarsa sanaatti fidanii nam tokkichaati. Kun immoo namoota miiliyeenaan keessattuu Oromoo cimtuu hundeen Oromoo iddoo sanaati. Oromoo salaala jechuun eenyumtiyyuu kan hin beekne hin jiruuti. Nama ofii isaaniiti yoo ofitti boonee ofii isaaniitiin odoo gandan dhaqiin jireenya isaaniitiin kabajamanii jaalatamanii jiraatanii ture. Kana duras gaafa ba'anii gaafa dhala isaanii irratti qambara xamadanii too'ii gadi ba'anii nagaa barbaannedhaan malee hin dheebonne dheebuu nu baasaa hin beelofne beela nu baasaa hin daarree nutti uffisaa hin jenne dursanii nagaa kadhachaa turan. Nagaa kadhachaa turani nagaa barbaanna nagaa nuu keenya kan dhalle guddifannaa kan qabnuun bulla bubbaanee gallaa nagaa barbaanna jedhan. Har'as isaan nagaadhuma barbaadaa jiran iddoo jiranitti nagaa barbaadaa jiran caakkaa keessa iddoo jiranitti nagaadhuma barbaadu har'as taanaan. Miidiyaarra deemtee gumaan baasa jettu dhuguma akkuma micoon kun jette adurree ajjeeftee kan hin beekne. Ol deebitee hangumaan baasettuuf fooloo gookudhaan fooloo shanasirraa mana ebeluutti sabasabama mana xiqqimii mataa ishiitii fi hundumti ishiiwwan yoo anas irra teesse ta'uu dhudhuuftu dhiifamallee naa godhaati
ani afaan kiyya wanni jedhee toy hundaafiyyuu kana caalas dubbachuun barbaadu waa'ee gumaa keessan achuma fuudhaati nurraati bada warri gumaa baasnettanii dhuftan amma kallattii karaan yoo mijatee akkasuma ammas immoo sila miidiyaa natsaa fayyadamna jaran wanti nu rakkisun jiru jaran akkasumatti sabasabamni ammas immoo waa'ee gargaarsa isaaniitiis immoo ittuma fufna mee tokkuma taanee ajabaan mee afaan walii odoo oromiffa dubbannu nutuyyuu waluun beekne waluun dhageenye waliifuun galle odoo akka jaalala odoo akka baay'ina qabnuutiin tokkummaa qabaate har'a maaliif diinni iyyuu si nyaatti silaa maaliif mataarratti sirratti sirbamayyuu silaa maaliif haati boorsi iyyuu silaa maaliif obboleessi kee dhiigni dhangalaa iyyuu silaa keessa darbee too'i waan dubbatamaa jiru kunoon agartuuti tuffii caalu qaama dhiiraa muranii amma nyaachisan irra sii ga'an kootu ga'am hunduma kee mataa kee irraa akka tokkoon balbala kee eenyu tafe amma bakka oromiyaa waliin ga'aniiru khalaas oromiyaa waliin ga'an eenyu siyafi eenyu eegna kana caala kun hunduu kan dhufe miidiyaa irraa kurruufta malee miidiyaa irraa dhudhuufti malee hundumtiyyuu lafa buutee qilleensa jarri immoo lafatti hojjetti malee miidiyaa qofattis miti lafattis hojjetti miidiyaa irrattis kan caaltu nagee kana caala hundaafiyyuu yaanni kiyyaa yoo waan hundumaaniinu waan isin bukkeen jira hamma qaamumni kiyya danda'uuni isin bukkeen jira karaa gargaarsaatiin karaa maallaqaatiin yoo ta'e malee karaa waan biraatiin wantoota garaagaraatiin haalli naaf mijatu biyyin keessa jirusi karaa maallaqaatiin amma umni kiyya danda'u yoo Oromoon jiraatteen jiraachuu danda'anis Oromoon jiraachuu baatte ani yoo hin jiru kanaafiyyuu of galchaa arrabni kiyya yoo waan taane sun mufachiiseera ta'e nagaanaa ta'a. Galatoomii yaaduma sirrii dubbatte tokkoffaa karaan achi geessu barbaachisaadha. Waan hundinuu karaan barbaachisaa sana booda uummata kan akka eenyutti ilaalee miidiyaa kanarraa fakkeenyaaf qabaa ganna lakkisaa gumaa baafna jedhu gumaa baasuuf maal hojjetaa jira iyyennee ilaaluun gaarii. Warra gumaa baafna jedhee lafa ciruuni gaariidha okay. Ofii gumaa baasuuf ammuma nuun jedhe sana waa hojjetaa jira waan gumaa baasan. Akkatti baasan mala barbaaddesaa jira moo asumarra taa'ilaa ibii banatee gumaa nuun jedhaa oola. Uummata rakkataa jiru kanaa lamaan rakkisaa jiru. Tokkoffaa gumaa baafne dhimma dardee ciisa. Dagatan amma dagatamuu eegale dagataa jiru jechuudha. Isin eegale dagataa jiru amma dagatamaa jira jechuudha. Gumaan sun irraanfatamaa deemaa jira. Okay. Eega gumaa irraanfataman gargaarsis immoo hin ta'u jedhaa jiran. Uummata kana waan meeqa miidhuu deemaa jiran jechuudha. Yoon itti fufime ati hin dubbanne yuutu irraa baafadhu. Yoon. Ya, galatoma ijoollee akkasirratti wanta dhiiga namaa danfisu dubbachaa jirtu dhugaa osuma dhiiga namaa danfisaa jirtanii gargaarsa irratti dubbachuun maluun jedha maaliif dhiiga namaa danfisu taanaani gumaadhumatti namni sammuun isaa deema maaliif waan asirraa dubbatamu waan dhiiga danfisu malee waan tasu danfeessu miti. Kanaafidha uummanni deemeeti yeroo amma Mubaarak waan na ergitan kuni jedhee ani iyyuu kuni yeroo kanatti an sammuun baqatamaa jirudha. Isin atis natti arginaa jetta otoo sitti erganii gargaarsaa miti as tajaajilchisu deemtee gumaadhuma kana baasuudhaaf deemta malee onnoo kanaafuu sammuun keenya yeroo hunda kan yaadu sanumadha jechuudha. Namni rakkateef nama buqqa'eedhaaf namni gargaarsa hin barbaachisu jedhu hin jiru. Garuu hattuun asirra jijjiirti asiif achi deemtee wannoo girrii kana ilaaltee kan biizinasa godhattu baay'eetu jira. Kanarraa of eeggadhaa jechuudhaaf. Kun waan amantanitti namni amantanitti aan deemuu danda'u irratti deemaa jechaa jira. Lammaffaa irratti nuti hanqeeqaa jirtu gargaarsa kanarratti iyyuudha. Yeroo booranni akkasitti rakkatu feemasni biyyaa fi beekamti warra qaban warra
yuutubariin namoonni hawaasummaa irratti hojjetan dhaabbilee hawaasummaa irra qaama mootummaa miti mootummaan hundumtu makiinaa cifeete rakkootu jira otoo hin jedhiin daandii cufame otoo hin jedhiin kaanii deemaa turan amma eessa jiru maaliif cufame maaliif callisane dhugaa cufaa ta'eeti kuni dhugaa mootummaadhaaf qaamota kaan nageenyaadhaaf dhugaa daandiin kuni rakkisaa ta'eeti moo mootummaatu hin barbaanne waan kanarratti xiyyeeffachuudha malee karaa cufamee fi miti kan gargaarsa barbaannee fi miti gargaarsa ilma barbaadu akkaataatti deemu wallaalanii miti kuni shiiruma mootummaan yoo keessa jiraate malee wanti kuni isaaf salphaadha jechuudha. Kanaaf barbaachisaadha garuu hattuurraa baraaraa hattuutu baay'ata waan ta'eef rakkoodha biyya keessa taatetis yeroo kana gorgortee kophaa keetti deemtu rakkoodhaas argineerra namoonni achi deemanillee namoonni hin deeminellee kanaan duras argineerra fuuldurattis kun akka hin raawwanneef dhiifama jechaa jirra kanarratti of eeggadhaa jechaa jirra malee homaa miti. Gumaan ammaa miti borus miti kunoo bara hedduu kan taates amma gumaan yeroo deebitu kanaan dura harma muraa keenya harka muraan keenya akkasitti deebite jennaan bara darbe jechuudha. Kanaafuu waan irraanfatamu hin qabu inni kun guyyaa irraanfatamtus hin jirtu sammuu namaa keessaa hin baate taanaan namni sun ofaa gaafatu inni kun eessattu kan irraanfatu kan dagatamuut miti bara darbeeyyu kan ijaan laallee miti kan guraan dhageenye san kanaan dura isa durii diinni keenyaan hojjetanillee kan gurraan dhageenyellee irraanfatamaa hin jiru ani ijaan argite kana dhiisite. Kanaaf kanarratti ijoolleen keenya irratti hojjechuu qabdu dhiibbaa irratti gochuu qabdu keessattuu mootummaa kanarratti waa'ee nageenyaa kanarratti namni keenya nageenya dhabeeraan nageenya argachuu qaba waan hin dhabneefan. Kanaaf kanarratti hojjennuun jedhaa galatama. Joon ulfaadhu yaaduma sirriidha keelleetilleeti shira waan dhabuun fakkaatu yoo laalan dhugaadhuma dubbii waan shira qabu fakkaata maaliif maal akkamitti karaan kun namoonni kun utuu gadi ba'anii warri biyya keessaallee mootummaa gaafatanii warri mootummaa deeggaranillee lakki barbaachisa jedhanii karaan dhabame hin dhabama haala jiruun mootummaa naannoo Oromiyaa jala bulaa jira miti yeroo. Kanaaf itti fufaa yeroo isaan dubbatu. Tokkummaa laale wanta namni hin hubatin takkas hubachiisaadha koo kaansarii uummata kanarra fichisiisaa jiru tokko. Amma iddoo hedduutti jechuudha namoonni hedduun ammaati mana kana bantee haala kana dubbatamaa jira miti. Inni biltsiginnaa deeggaraa biltsiginnaadhaa rasaasa bituu fi uummata salaaleetiin maallaqa guuree siin jedhu. Joon immoo dhaqee mana banaa miti inni shanee deeggaraa shaneedhaa rasaasa bituu fi uummata maqaa tuulamaatiin guuree siin jedhu. Kana kaansarii kan biyyatti ta'e dhugaa rabbiitti isinitti ma wanti biraa hin jiru kana malee. Inni biltsiginnaa deeggarus ani haguuru shaneedhaaf rasaasan bitama jedha. Inni shanee deeggarus ani haguuru biltsiginnaadhaaf rasaasan bitama jedha. Gidduutti uummanni kun beelaan dhabaa jira. Kan rasaasan dhabaman. Kan albeedhaan qalaman. Kan bineensi nyaate garaa bineensaa seennee baasuu hin dandeenye. Ammallee kan uummata kana urufa kanatti bakka sin argitan sanitti ficcisiisaa jiru paartii kana lamaan. Ani siyaasa kamirraayyuu bilisa. Bakka hedduutti dhagaan ture Mubaarak badhaadhina deeggara badhaadhina rasaasan bituufi jedhan. Tokkummaan shanee deeggara shaneedhaa rasaasan bituufi jedhan. Gidduutti uummanni kun haadhumuu ishee beelan. Gidduutti uummanni kun daa'imman sun gubattee haadhumtuu ishee qorraan. Murtoo tokko ejjennoo tokko haa fudhannu yaa saba keenya. Maal uummata kana barbaachisaa asumatti murteessine san irratti ejjennoo tokko fudhannee mee itti haa hargisiisu. Ani homaadhaaf homaa waamituufi miti. Kan dura binneeyyuu garaan nyaate deebi'ee tooni. Uummata ta'uudha ammaani kan barbaadu. Silaa amma laal maal barbaachisa uummata kana.
inni badhaadhina deeggarus inni maaloo deeggarus dhiisee waa'ee paartii achi duubatti dhiiseeti uummata kana of fuulduree godha sila. Godhuu qaba tokkummaadhaan walitti qixxaa'ee jechuudha. Walitti yaa'ee garuu wal qoqqoodinni paartilee kanarratti jira la. Odoo paartileen kun jiraachuu baatanii siyaasni fi uummanni tokko miti yaa jara keenya. Siyaasa waggaa 12 oli numa haasofna waggaa 100 wayii ol. Omaan buusne bu'aan buusne. Kan uummata fixurree kana. Shawaa kaabaa amma fannoo tajjeesaa jira jedhame uummata darraa. Uummata shawaa lixaa dhaqaa laala. Deema qoradhaa aanaalee shawaa lixaa. Aanaa jalduu dhaqaa qoradhaa waan guyyaa har'aatti oolte. Aanaa ejeree dhaqaa qoradhaa waan guyyaa har'aatti oolte. Inni itti kan mootummaa ta'e ilmi kee shanee deeggara jedhetu uummata gadi baasee raasaa sanqisaasu jedhee cuubeedhaan uummata qalee biraa deemaa jira. Inni immoo ani uummata afaan qabsaa jedhee bosona galees ilmi kee hojjetaa mootummaati jedhee gadi baasee uummata cuubeedhaan qalee biraa deemaa jira. Deemaa qoradhaa. Gidduu kanatti uummanni ciramaa jira. Inni aangorra jirus uummataaf yaadaan jiru tikoonni isaa inni aangorra jiru kana quba qabamu quban qabu I don't know. Garuu uummanni rasaasa bira dabreetu iyyuu cuubeedhaan qalamaa jira. Kan basmaan jedhee qalesan caala shawaa lixaa keessa taateen ta'aa jirtu oduma afaan Oromoo dubbatu shanee deeggarii waliin jedhanii qalaa jiran. Dhugaa rabbiitiin isinitti hima waan kijiban qabne. Waan viidiyoon as ba'e takkitti tana argitanii miira keessa galtanii hooyi hooyi jettan. Osoo waan garaa nu gubu deemaa laala aanaa meettaa roobii, aanaa dandii, aanaa jaldu qoradhaa yaa saba kiyya. Lakkoofsa bilbila achittiin qorattanii yoo barbaadan koota takka lama isiniifan kenna deemaa qoradhaa. Bulchaa gandaatii miti. Bulchaalee warra paartiitii miti. Uummata qoradhaa. Uummanni waan itti jiru. Yoo qotuudhaa qotee fi qambara isaaniitii fi moofara isaanii akka bara wayyaanee sanirree wayyaabe. Qotee bulaanii moofaraa fi qambara isaa walirratti baattatee ba'ee maasaa isaa qotatee nagaa manatti gala. Amma yoo qambaraa fi moofara baatanii ba'anii shanee qallabuuf qottuu jedhanii qaraxxafanii bira dabran. Uummanni gidduutti nu harkaa ciramaa jira. Uummataaf yaa jara keenya paartilee dhiisatu. Paartilee siyaasaa dhiisaa yaa jara keenya eenyu bilisoomsitanii eenyu bulchitu. Hin bilisoomtu. Inni aangorra jirus eenyu bulcha uummanni dhume. Inni isa aangorra jiru fonqolchee of aangoo koruudhaa deemus eenyu irratti korta. Eenyu biqiltuu bulchita. Bineensa bosonaa bulchita. Maal fuuta uummata nagaa buusa. Sushaneetti qabataa, sushantameetti qabataa gidduutti uummanni ciramaa jira akka qullubbiitti nu harka. Hayyee ofiin boontutti deebinaa yeroo san salaaleetti kenninu xiqqoo ishee dheeyyaadha. Anana kena tokko tara dhiifama naa godha. Reefuu dhuftaati. Obsi reefuu dhufta. Obsi saraa wal mageessu. Baatiriin dhala cufaa jira dhiifama. Sabari itti godhadhu chaarjii. Eessa hirtan? Shaari bakka chaarjii miti amma ani jiru bakka dalagaati iyyuu ani godina shawaa kabaana dalagaa ganda warree galu. Haa dubbatu nan eeggadha rakkoon qabu sarratti aansee dubbadhatu. Biyya kam jirta? Ani amma biyya ani godina shawaa kabaana dalaati ganda qabalee warree gabrooti irraa. Biyyuma keessa hirtaa? Amma biyya keessa miti biyya Jibuuti keessa jira. Hayyee dubbadhu hayyee. Sirriidha waan baay'ee dhaggeeffachaan ture waa'ee daandii irratti taasiftanii waa'ee gargaarsa irratti taasiftanii yaanis silkiidhaanis waan jirus yaa beeksisni keenya waan namatti jiruuf formeeshinii hundumaa guyyaan dhageenya. Sirriidha waa'ee karaa irratti daandiin cufaadha waggaa 3 ergaa cufame. Dawoo waan bahu ta'e ji'a 2 irratti ji'a tokkotti yoo takka makiinaa makaraakaa an taajamee makiinaan 200 makiinaan 300 bahu cinaatti jechuudha. Gargaarsa jettee irratti sirriidha. Gargaarsi walitti qabamee taa'eet akkas makiinaan gizee bahutti qaama mootummaatiin wanti bitamee taa'eet baatii tokkos ta'e torbee 2 ta'e torbee 3 ta'e bitamee taa'eet yoo gizee qaama mootummaatiin akkas innaa taajamanii bahan akkas yoo qabatanii fi bahan baay'ee ariifachiisaadha. Yoo isaa garamu qaama akkanatti yoo hunduma keenya tokkummaa keenya cimsineetti yoo akkana jennee amma hojjaa kanaaf haala qabsannee mootummaa konkolaataan fe'umsaa naqa ture jirra. Konkolaataan fe'umsaa jirra inni naqa ture ji'a keessaa naqa ture. Konkolaataan?
konkolaataan fe'umsaa Salaaleen naqa ture ji'a keessaa akka yeroo tokko fa'a. Intura malee naqa tokkummaa neetworkii isaa na fakkaate. Ji'a irratti yookaan ji'a lama irratti akkasin deeme ji'atti yookaan ji'a lama irratti gisee deemu makaraakaan taajabee kan deemu. Amma immoo akkana tokkummaa keenya kan akka cimsineet qaama gurubbii kana keessa jirus gurubbii keessa jiras galchineet hundumaa yenneet karaa mootummaarraan qaama jiruun hundumaa warra kana sirriidha. Bosona keessa jammaan jiran jammaan nan beeka. Jammaan achumatti guddanne dura. Laga isaan bakka isaan jirus hin beekan amma bakka isaan taa'anii nu bilbilan beeksifne jechuudha. Bakki isaan jiran kun laga keessa bosona keessa qaamni mootummaa jarri immoo warri Fano era meta vimos katama sarkulla ke santan meta. Kam makina nasirran yo bahe jamaran bahe edo fa sarkulla sanke darba male asi jamma fite be gara kenya gurun ndam mak giddi sarkulla sanke darba go sana chanjiran kai mutumo kisan radaba yo sana chiga no de dabar semale ak darbus nandaw. Kanaafuu tokkummaa waaqa rakkootu jira waan ta'eef bareeda. Niitoorkiin isaa sirrii miti tokkummaa. Kan sirrii miti niitoorkiin isaa. Joon muut godhadhume. Niitoorkii yoo tokko tokko. Yaadni damisiif yaadni kan koo tokko waan ta'eef iyyuu isitti nima dhageeffadhu yaadanii jechaa jiru. Darraadha akkuma inni jedhee ji'a lamatti ji'a sadiitti makiinaan walitti qabamee fiichee keessa dhaabbatee makiina 200 300 walitti qabameeti kan deemu makiinaan 10-20 hin darbu mootummaan sin tolee jedhu. Garuu akkuma dhageessan sagalee bulchaa darraa maal jedhe nageenya qabnaa jedhe miti. Gargaarsa kanarratti dhuguma eeyyamamaa ta'ee karaan kun akka banamu godhaafidha. Nuti animee nama 400 wayitu ture. Garuu sagaleen kun kan deddeebe waan ta'eef namni ifatee bahaa jira. Uummanni 285 kun mee deema viidiyoo hojjedhaa sagaleedhaan sagalee ta'a dursa akka kootti kun. Indeeggaramini uummanni kun hin beelofne uummanni kun hin dhoobanne hin jenne ammas jaranani. Uummanni kun beela'eera dhoobateera. Laga jammaa keessa iddoo isaan jiran kana duraan abbooliin keenya horii achi geessan akka nyaatan gisee darabaa waan jedhamu beektu darabaa gashan achitti baay'een isaanii. Darabaa beektan bakka isaan amma jiran kun darabaa gashu achitti. Har'a garuu namoota achitti galee horii keessa jiraatu. Samiiraa gashime achi keessa jiraatan. Beelli baay'ee isaan rakkisaa jira. Garuu maal jedhee ageechetta namtichi faannoodha. Bulchaan darraa an gargaarsa kana hin fudhata. Uummanni kun akka gargaaramu hin godha. Isarratti maan hojjenne. Sagalee maan taane uummata kana. Hundumtuu ogaa waa'ee kana jettee akka deeggarsa hin barbaadamu jedhanii yaana. Nuyi deeggarsi hin barbaadamu hin jenne ammas irratti wanni walii galu. Deeggarsi hin barbaadama uummata kanaaf. Haala kamiin deeggarra abbootiin nu wajjin maaliif hin dhaabbanne sheekota kan nu waamtanii isaan akka karaan kun banamu sagalee akka nu wajjin ta'an haa goonu. An jenne nuyi. Hara darabaa akka darabaa sanitti bakka darabaatti galanii urii wajjin bakka dursa darabaatti galamutti namni galee jira. Uummanni asirtan kun hundumti keenya viidiyoo hojjennee sagalee hoo taane hundumti keenya jara kan deeggaruu dandeenya. Bira dhaabbachuu dandeenya. Har'a qarshii walitti fuunee ji'a 3 ji'a 4 isaan bira hin geenye taanaan maal beela isaanii jala baasaa jirraa jara kana. Sanuma deebi'ee qarshii isaanii bituu nyaachuu hin danda'an. Makiina 50 10 20 darbuu hin danda'u. Ani har'a aboota irraa fiichee makiinaan dhufuu hin danda'u. Dhoowwameera. Har'a jechuudhaan akka maatii koo gaafadhetti fiichee aboota irraa fiichee jechuun deemsa daqiiqa 30 korokonchii waan ta'eef deemuu hin danda'an malee dhoowwameera har'an dhufne. Okay? Dursa gargaarsa akkuma cufufetti jiraate dursa sagalee hoo taanifu. Mee uummanni asirtan kun amma dhaqaatoo viidiyoo hojjedhaa sagalee keessanii. Amma hin raaffataniiru even profaayilii uummanni baay'een jijjiirateera. Ajandaa jijjiirataniiru. Ajandaa keenyatti haa deebinu. Ajandaa keenya dhiisneera. Tokkoffaadha akka kiyyaatitti dhaqaa manoota namarratti guban kana foolorii akkas godhaa gaafa jettan dhaqxanii fooloo guutan. Waan baay'ee irratti waliin gallu afaan tokko haasa'aatii waliin dhageenyu maaliif akkas ta'a?
Onani okay yaanni yeroo badaa ta'uu danda'a garuu yaada kiyya kun sirrii miti otoo hin taane yaada kiyyaaf keetu gargari. Akka yaada tokko taanu donnee yaada tokko maaliif hin dubbanne abalu sirrii miti jechuurra. Ummata kana sagaleen hin barbaachisa nyaanni hin barbaachisa garuu nyaata kana ji'a 3 fiicha keessa gaafa taa'e jara kana bira hin ga'a uffanni har'aasii walitti qabamee hin ergama jedha kun jara kana bira hin ga'a inni naqa. Eegan dhaqne walitti qabamuunsaa faayidaansaa maaliin eegaachi hin geenye. Ji'a 3tti ji'a 2tti makiina 200 makiina 300 darbeen achi ga'u. Tokkuma makiinaan tokko makiinaan 20 darbuu hin danda'u. Kana akka makiinichi karichi banamu gochuu hin qabnu sagalee hoo taane warra asirra seenne qarshiin gargaaramuu qaba hin gargaara walitti hifuuna akka hundattuu hundumti keenya qarshii walitti hifuuna garuu qarshiin kun isaan bira nuu gaha hoomitti gaha. Makiina meeqatu darba achi gahuudha akkasitti warroonni irratti hojjenne jedhanii lafa jira suni kana hojjetaniiru inoo guyyaa 5ffaa moo 4ffaa keenya ajanduma waa'ee birrii kana irratti wal nyaanna warri lafa jira sun achitti dhaqanii qaama mootummaa gaafatanii dhaqanii qaamni mootummaa kun okay hin darba jedhamaniiru qarshii walitti guuruu rakkoo hin qabu. Oduu bichaa maa ta'a oduu bakka oduu har'a sanaa sun waama qarshii guurutti boru sanaa sun waama qarshii guurutti. Allaba warri jiru suni okay warri biyya keessa jiru warri qarshii waliin qabne suni dhaqanii qaama san bulchiisa mootummaa fiichee gaafataniiru. Inni tolee nan dabarsaa akka ana kanaatti qaama kana siniifana kenne jedheera. Hoomitti darbaa jedhe hoo ji'a ammamii kenne hoo sira guyyaa tokko lamatti darbuu hin danda'u wanni kun. Qarshiin guurramuu sabadaa miti haa guurramu eenyurratti guurrama seeraan alaa moo seeraan argitee akka dheengadda akkaawuntii dhuunfarratti galaa ture wanta akkasiisan hin barbaanne maqaa saalaalitiin hababaan takkittiin akka baduun barbaannu falmanne yookaan immoo maqaa isaaniitiin akka wanni badaan hin guurramneefi malee uummata darraa akka gargaaramu jibbinii miti. Uummanni jammaa keessa jiranii dhakaa keessa bishaan keessa laga keessa jammaa warri beeku jiraachuu danda'a jala bakka horiin darabaatti galu duraan garuu maaliif dura meedeemne hundumti keenya viidiyoo sagalee dhanaa hojjennu ajandaa keenyatti haa deebinu. Hundumti as dhiisnee raama. Profaayilii jijjiirateera, kun geemii ofitti taphachuu deebi'eera, kun sirbatti deebineera. Miti maaliif akka gabaabsaa yaada. Okay, thank you. Anaa wala ga'u galatoomii yaaduma asilee yaaduma sirrii dubbatte boonii itti hubdee achii kaattetti keessatti hubte amma boonii gaggabaabse waan jette jedhi. Sana boodatti kennan. Arraan kun bulchiinsa maalii jala jirti? Mee kana naa deebisaa mee? Fiichee jara guutuu. Fiichee Oromiyaa. Maal akka ta'e yeroo tokko deemaniiti argeera yeroo tokko dheeraa sana darraatti godhanii warri naannoo Amaaraa jalatti. Ji'a lama dura buqqisanii tura miti baandiraa naannoo Oromiyaa ijoolleen deebisanii dhaaban warri faannoo seente buqqisanii darraan Amaaraa jala jedhaniiru garuu godina Fiichee jala jirti ishiin darraan akka darraa jedhamu kanatti. Yeroo tokko darraa jedhu yeroo dheeraa kana darraa jedhanii achirratti jedhu itti fufaa boodaan neetworkiin kiyya sana rakkisaa jira. Ayyee boonni dubbadhuuti tigistii dabarsi qaalii Oromooti. Eesh haa ta'u galatoomaa yaa waan yaada isaan irraa faallaa ta'e hin qabu. Akkuma isin jettan kana yaa ofiin boontuunis kan isheen irraa dubbachaa jirtu waa'uma miidhama sabaati. Sabni keenya miidhamee beela'ee jetteeti kan isheen dubbachaa jirtu. Yeroo isaanis immoo yaaduma achi keessa jiru kaaste nu irra isaantu beeka isaantu faamilii achi qaba. Nuyi waan isaan barbaachisu isaan cina dhaabachuudha akka Oromoo tokkotti akka ijoollee wal beekanitti rakkina keenya walirraa qoodachuudha malee odeeffannoo sirrii kan qabu achi isaanii. Ammooyyuu nuti maaliif gargaarsa jedhanii warri biyya keessa gargaarsa jedhan kuni maal ta'utu xalayaa barreessanii qaama mootummaatti akka karaan banamuuf akka uummanni kun gargaaramuuf dhiibbaa osoo godhanii maal qabaayyuu.
Kan biraan immoo ani yaada baay'ee hin qabu dubbachuus baay'ee hin barbaadu numa dubbanna erga gaafa sabni kun manaa ba'e biyaan salaalee har'a miti hoggaa ja'a erga dararamuu jammaranii uummata wallaggaa wajjin waluma qixxee dararamuu jammare sagalee hin qabu dhageettii hin qabu uummata kana galagalee kan ilaalu hin jiru. Kanadha rakkinni keenya inni guddaani har'a nutti dhaga'ame har'a nutti argame malee ture uummanni kun salaaleen kan dur biyya bareechitu dhiirri ana jettu salaalee keessa dhattee kan salaalee tutteen beenne har'a gaafa rakkate rakkinni giddiitti taanaan gadi ba'e uummanni kun malee jaallatee sabni kun gadi hin baane jaallatee uummanni sabni kun hin boonye har'a isaan keessaa immoo argitaniittu isaan keessaa warra akkas nu godhanii jedhanii meeshaa fidaniiyyuu guuranii mana hidhaatti naqaa jiranii hidhamaadha kan isaan jiran qaamni miidiyaalee kanadha kan inni gabaasaa jiru asii immoo deebinee